jalqabaa yookaan gaaffiin tokkoffaan akkas jedha. Du'aa ka'umsa lammataa yookaan daagima tinsaa'ee jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa hoo? Ibsa isaa nuu laata jedha. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin du'a mo'ee erga ka'e booda jechuudha. Gaafa guyyaa 8ffaatti ayyaana du'aa ka'umsa lammataa jedhamee ni kabajama. Akkamitti lammata jedhame? Gooftaa keenyatu lammata ka'e moo du'aa ka'umsi lammataa kun maalidha? Ibsa laadhaa fi barsa keenya. ክርስቶስ ተንሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዙ ለአዳም ሰላም እሚዘሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ከበጀምቱታ ጃለተምቱታ ማቲዋን ዋቀዮ ጆሊያዳ ኬኛ ቁልቁሌቲ ዱባሮ ማርያም ሁንዱምቲ ኬሰን ነገኚ lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan guyyaa irraas qophii gabaabaa akkasumas immoo torbee ayyaana du'aa ka'umsaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos daagima tinsaa'ee yookaan immoo du'aa ka'umsa lammataatiin baga geenyee baga geessan jedha. Barsan keenyas guyyaa irraa asitti nu jidduutti argamanii jiru. Gaaffiiwwan kaaniif deebii nu deebisuudhaaf barsa keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdanii obboleessa keenya daaqon ta'uusaa eebbifamanii egaa asitti nuuf heeru keessaniif waaqayyo sinaa eebbisu. Amiin barsa keenya dhugumatti waaqayyo hunduma keenya nu eebbisu jecha. Egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti gaaffiif deebii turtii taasisna barsa keenya waliin Hordoftoonni keenya chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan aga xumuraatti akka nu waliin turtan maqaa waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sin gaafan. Akkasumas warri mana kanaa sabiskiraayib godhaa. Akkasumas warroonni nu hordoftan sheer laayik gochuu keessan hin dagatinaa isiniin jenna. Gaaffiiwwan qabannee dhiyaanne irra barsa keenya waa'ee du'aa ka'umsa lammataa kana yookaan daagima tinsaa'ee kan jedhamu kanarratti gaaffii tokko qabannee jirraa nu deebistee ni yaalla. እሺ obboleessa keenya galatooma jecha egaa baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa lammataatiin baga geessanii. እሺ barsa keenya dhugumatti eebbifama. Gaaffii keenya jalqabaa yookaan gaaffiin tokkoffaan akkas jedha. Du'aa ka'umsa lammataa yookaan daagima tinsaa'ee jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa hoo? Ibsa isaa nuu laadhaa jedha barsa keenya tokkoffaan akkas jedha. Du'aa ka'umsa lammataa yookaan daagima tinsaa'ee jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa hoo? Ibsa isaa nuu laadhaa jedha barsa keenya. Rakkeessina gargaara. Obboleessa keenya eebbifame waaqayyo si eebbisu. Egaa ayyaana du'aa ka'umsa lammataa jedhamee manni amantaa keenya ni kabaja jechuudha. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin du'a mo'ee erga ka'e booda jechuudha. Gaafa guyyaa 8ffaatti ayyaana du'aa ka'umsa lammataa jedhamee ni kabajama. Akkamitti lammata jedhame? Gooftaa keenyatu lammata ka'e moo du'aa ka'umsi lammataa kun maalidha? Ibsa laadhaa fi barsa keenya. Egaa guyyaan 8ffaatti barattoonni walitti qabamanii balbalas cufatanii farisoota sodaatanii yookiin ayidoota sodaatanii waan turaniif mana cufaa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin balbala na yalaa banaa otoo hin jedhini isaan gidduutti guyyaa itti argame du'aa ka'umsa akka lammaffaatti isaanitti of mul'ise. Kanaaf du'aa ka'umsa lammataa jedhamee beekamaa jechuudha. Gooftaan keenya bifa dinqii fi ajaa'iba ta'een balbala cufaa jiru isaan gidduu dhaabbatee maal jedheen nagaa isiniif haa ta'u jedheeni barattoota isaaf nagaa laate jechuudha. Guyyaa duukaa boota isaatti mul'ate jechuudha. Guyyaa 8ffaan guyyaa du'aa ka'umsa lammataa jedhamee ni kabajama jechuudha. Guyyaa itti mul'ate sanitti du'aa ka'umsa ta'e jechuudha. Guyyaa itti mul'ate jechuudha. Duuka boota hundatti guyyaa itti mul'ate. Dhugumatti eebbifama waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu jecha. Gaaffiin keenya lammaffaan akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaatiif duuka bootatti mul'atee jira. Egaa eebbifame obboleessa keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin erga du'a mo'ee ka'e booda barattootatti mul'ateera. Erga mul'ate booda barattoota 11 keessaa egaa Yihuudaan gaafa keessa ba'u 11tti hafanii 11 keessaa immoo inni Didimoos jedhamu yookiin Toomas jedhamu hin turre. Bira hin turre. Barattoota isaa kurnanitti mul'atee jira. Egaa kanaan booda Toomasiin iddoo biraatti ture gaafa sana. Ergasii Toomasitti akka jedhanii itti himan jechuudha. Warri arganii
du'aa ka'uu gooftaa keenya arginee jirra jedhanii obboleessa isaanitti himanii jiru jechuudha. Yeroo kana Toomas maal jedhe? Ani kana amanuu hin danda'u. Harki isaa mismaarri isa waraanisanii fi heeboon cinaacha isaa waraanisan argu malee harka kiyyaanis ija kootinis argee harka kootinis qaqqabu malee amanuu hin danda'u. Sin amanuu hin danda'u jedhe. Kanaaf gaafa ittaanuu fi barattoota 10 mul'ateera jechuudha. Gaafa sani Toomas hin turre. Toomas bira hin turre jechuudha. Kanaafuu Toomasiin gaafa arginee jirra warri argan arginee jirra jedhanii gaafa itti himan Toomas amanuu hin dandeenye. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin doomu wayii dakee booda barattoota jajjabeessuudhaaf isaanitti mul'ateera jechuudha. Dhugumatti eebbifama Waaqayyo gooftaan sin eebbisu. Eshi gaaffiin keenya sadaffaan immoo akkas jedha. Kan amante ta'e kan shakkite hin ta'in gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan itti dubbate eenyudha? Jechi kun immoo maaliif dubbatame? Egaa obboleessa keenya eebbifame gaaffii baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan gaaffii baay'ee ilma namaa fakkeenya kan ta'udha jechuudha. Kana jechuun kan amante ta'e kan shakkite hin ta'in. Kanaaf egaa kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Jecha kana kan dubbate. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 23 hanga 30tti yoo dhaqxanii dubbistani seenaa kana ni argattu achirraa jechuudha. Kanaafuu jechi kun eenyuuf dubbatame yookaan jettu ta'e immoo duka bu'oota keessa Toomasiif dubbatame jechuudha. Gaafa duka bu'oonni kaawwan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin du'aa ka'umsa isaa arganii inni biran turreete. Barattoonni ergasii gaafa itti himanii amanuu hin dandeenye. Maal jedhee isaan gaafate? Lakki ani harki mismaara isa waraanee fi heeboon cinaacha isa waraanisan argees akkasuma immoo madaasanis quba koo keessa galchee ilaala malee sin amanuu hin danda'u jedhe. Shakkee jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa 8ffaa immoo gaafa guyyaa 8ffaa hunda isaaniitti mul'ate jechuudha. Inni illee jira. Toomas dabalatee gooftaan keenya gaafa guyyaa 8ffaa guyyaa 8 jechuudha. Du'aa ka'uun lammataa jedhamee kan kabajamu sanarratti gaafa sanarratti hundattuu iyyuu mul'ateera jechuudha. Kanaan booda maal jedhee Toomasiin Waaqayyoon kottu harka kootis ilaali isaan gidduutti mul'ate. Utoo isaan balbala cufaa keessa mana cufatanii utoo mana keessa jiran Waaqayyoon isaan gidduutti argame jechuudha. Bifa dinqiitiin bifa raajitiin isaan gidduutti argame nagaa isiniif haa ta'u jedhe. Egaa nageenyi isiniif haa ta'u jechuun Kiristoosin nageenya waan labseef hanga ammaatti dhaloonni nagaa isiniif haa ta'u mana walii dhaqan nagaa isiniif haa ta'u kan jedhamu jalqaba nagaa kan labse isaadha jechuudha. Kanaaf inni biraa gaafa kana Toomasiin maal jedheni Waaqayyoon isaan gidduutti argame booda Toomas harka koo mismaarri na waraanes ilaali jedhe. Kottu cinaacha kootis heeboon na waraane ilaali. Kottu jedhe. Kan amante ta'e kan shakkite hin ta'ini. Jedheni maal jedheni kottu harka kootis iddoo na waraaname san na qabii goonni kootis kottu mirkaneeffadhu tuqii kottu ilaali. Gaafa Toomas akkuma Waaqayyoon jedhe qubasa gaafa keessa galchee ilaalu qubni isaa akka kirrii abidda seente ta'ee jedha. Akka kirrii abidda seente ta'ee walitti sumtuurame jechuudha. Yeroo kana maal jedhe Toomasiin? Yaa Waaqa koo, yaa Gooftaa koo jedhe abidda harkaan tuqee mirkaneeffate jechuudha. Waaqa isaa ta'uusaa harkaan tuqeeti mirkaneeffate jechuudha. Yeroo kana Gooftaan keenya maal jedheni? Kan amanti ta'e malee kan shakkite hin ta'ini jedhe. Warri otoo hin argin amanani isaan maalidha? Isaan eebbifamuudha. Jedha wangeela irratti. Warri otoo kan hin argin warri akkumatti jechetti amananii amanan jecha qofatti dhagaanii warri amanan isaan maalidha? Isaan eebbifamuudha. Arras ni jiru akka Toomasitti. Namoonni baay'een faallaa amma Waaqayyoon arginutti nutti mul'atutti warroonni jedhan baay'ee jira. Baay'ee jira. Baay'ee dinqiidha. Jechi kun baay'ee dubbatame amma jechi kun waa baay'ee qaba amma soorgoo qaba of keessaa. Kan amante ta'e kan shakkite hin ta'in kan jedhu. Maaliif namoonni dhaloonni amma immoo mirkaneeffanneedha. Waaqni jiraachuu akkamiin beekna jedhu. Arras akkasuma jira. Arras warri akkana baay'eetu jira. Baay'eetu jira yaa. Otoo jecha qofa dhagaanii warri amanuu dhiisan hedduu jira jechuudha. Hin jiran. Kana qofaa miti immoo Waaqayyoon isaan barattoonni isaanii yookiin balbala cufatanii yeroo mana keessa jiranitti bifa dinqii ta'een isaan gidduutti argame. Balbala otoo isaan galaa banaan jedhin. Kun maal agarsiisuu jette immoo egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamirraa durbummaan dhalachuu nu hubachiisa jechuudha. Argite durbummaan dhalachuu isaa nu argisiisa jechuudha. Hafuura qulqulluutiin akka haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam deesse
Guutumaan guututti nu hubachiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu waan Waaqayyoon nuun jedhe amannee fudhachuu qabna. Jecha isaatti amanuun dirqama. Shakkuu hin qabnudha. Wanti kun hundi kan baratamurra. Ishee dhugumatti Waaqayyo sagalee jireenya sanaa dhageessu barsa keenya. Waaqayyoon bara tajaajilaa keessan siniif haa dheeressu jecha. Gaaffii keenya xumuraa fi yookaan gaaffii keenya afuraffaatti deemna. Gaaffiin keenya afuraffaan akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'e hanga guyyaa 50ffaatti eenyu faatti mul'ate jedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'e booda hamma guyyaa 40ffaatti namoota hedduutti mul'ateera jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 11 hanga 18tti yoo dhaqanii dubbistanii yeroo jalqabaaf Magdalaawit Maariyaamiin akka argite wangeelli nutti dubbata jechuudha. Isa lammataa immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 hanga 10tti yoo dubbiste hin dubbata jechuudha. Dubartoonni birootis Waaqayyoon akka argani hin dubbata jechuudha. Du'a ka'umsa akka argani. Inni biraa immoo qulqulluun Phexrosis akka arge wangeelli hin dubbata. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 34 irratti Luqaas qulqulluu Phexros akka argelleen hin dubbata. Namoota baay'eetu arge jechuudha. Kana malees miti immoo akkasuma imaltoota gara Imusitti yeroo godaanan yeroo deeman waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos oduma haasaa jiranu Waaqayyoon isaan gidduutti mul'ate. Akka isaan waliin deeme karaa sanis illee akka isaan waliin deeme kitaabni qulqulluu wangeela Luqaas boqonnaa 24 irraa kaatanii yoo dubbistan seenaa kana sirriitti argitu jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo guyyaa 8ffaatti hunda isaaniitti iyyuu mul'ateera. Duuka bu'ootatti illee. Duuka bu'oota hundattuu jechuudha. Kanaaf hanga erga du'aa mo'ee ka'e booda hanga guyyaa 40ffaatti namoota baay'eetti mul'ateera jechuudha. Kiristoosin amma samiitti ol ba'utti namoota baay'ee afura qulqulluutiin hamma isinii ergutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jajjabeessaa ture jechuudha. Duuka bu'oota jajjabeessaa ture jechuudha. Duuka bu'oota isaa dhugumatti eebbifama barsa keenya Waaqayyo isin eebbisu jecha. Egaa hordoftoota keenya gaaffii deebiin keenya kana fakkaata. Isinis immoo gaaffiiwwan qabdan yoo jiraate koomentii irratti nu barreessaa isiniin jenna. Barsan keenya yaada dabarsan yoo qabaatan immoo karaa barsa keenya isin dabarse hin goolabne sagantaa keenya jechuudha. Garuu hundumti keessan warroonni nu hordoftan amma danda'amu sheer koppii linkii gochuu hin dagatina isiniin jenna obboleewwan keenya. Barsa keenya mee ergaa yookaas immoo baga irraa haftanii warroota jettanii yoo qabaatan nuuf dhaamati hin goolabna. Lashee obboleessa keenya guddaa galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa maatii Waaqayyoo warri miseensan taane jalqaba miseensaa taatii obboleessa keenya Daaqon Tolosaa jajjabeeffamuu qaba. Dhugaa micaa qacaleedha waan ta'eef jajjabeeffamuu qaba. Maaliif bifa kanaatiin aarsaa baay'ee kaffalaa sagalee Waaqayyoo isiniif dabarsaa jira. Egaa YouTube isaa adaraa keessan warri miseensan taane miseensa ta'a. Akkasuma immoo warra ilaalle share copy link godhaa jenna. Kanarraa kan hafe immoo ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu lammaffaa ni kabajna. Egaa hunduma keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan kanaan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Kiristoos hin du'a mo'ee ka'ee egaa gara Si'oolii gara gannatiitti nu deeffateera. Hunduma keenyaafuu bilisummaa arganneerra nageenya argannee jirra. Kanaafuu jabaadhaa sagalee Waaqayyoo barachuun amala isinitti haa ta'u jenna. Dhugaa yeroo keenya gara biraatti gubuurraa otoo sagalee Waaqayyoo walirraa baranne akkasuma otoo waan gaarii waliif dabarsine dhaloota dhufuuf waan gaarii gaafa dabarsine nulleen jechuudha. Hojii gaarii hojjenne hojuma gaarii akka argannu kitaabni qulqulluu sirriitti nuuf ibsa jechuudha. Kanaafuu dhaloonni ammaa yoo ilaallu namoonni baay'een seenaa baay'ee xuraa'aa kan ta'e kan nama gufachiisuu danda'u gara cubbutti nama geessuu kan danda'u yeroo viidiyoowwan adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti hojjetan yeroo gadhiisan ni argina jechuudha. Warroonni kun yeroo kana of jalaa gubuurra karaa biraatti gubuurra sagalee Waaqayyoo fi kitaaba qulqulluu dubbisu. Kana yoo ta'e baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Eebbifamaa isin jenna obboleessa keenya. Illee asitti naaf feeruu keessaniif galatooma dhugaa. Dhugumatti eebbifamaa isin illee gaaffii gaafatamtanii fi deebii guutuusaa ibsa isaa wajjin nu laattanii Waaqayyoon isin eebbisu sagalee jireenya isin dhageessu bara tajaajilaa keessatti isin eebbisu obboleewwan keenya koomentii irratti nuuf eebbisaa isin jenna barsa keenya dhugumatti eebbifama Waaqayyoon isin eebbisu. Galatooma.